deemaa jechuudha. Yoo eenyu fayyisaadha jette rabbi callaadha kan fayyisu. Akka wangeelaatittu keessa deebii lakkoofsa gartee 32 fi 39 yoo dubbate mee ilaali jedha. Ana malee waaqayyo hin jiru, annaan ajjeesa, annaan fayyisa, annaan madeessa jechuudha. Madeessa jechuun dhukkubaa sanaa fida, namatti fida, anaan namarraa kaasa jedha. Yesuus Kiristoosii kan dhukkubaas fidu fayyaas fidu gartee. Walii galee doktorris fayyaa dinqiidhaan qoricha namaa kanneen nama fayyisa. Yesuusis ogummaa rabbiin itti kanneen nama fayyisa. Rabbi kan nama fayyisu waa hundarraa. Ilmi namaa nama fayyisa bibi kiyya. Sababa sii ta'a malee doktorri yoo bira deemu sammuu kan addaa baqeessee laphee namaa baqeessee fayyisaatu man jiru. So ogummaa rabbi kanneeniif malee kan fayyaasan sababa sii ta'e gartee itti sii ta'u ilma namaati kan nama fayyisu rabbi callaadha. Dhiiran waaqessinu Yesuus Kiristoos hin ganne irraas islaama keessatti nabiyyoota hunda itti amanna. Aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Rabbitti amanu, nabiyyootatti amanu, kitaaba nabiyyoota asiin duratti buufametti amanu, gartee guyyaa qiyaamaatitti amanu, hunda soodaan baafne itti amanuun dirqama nama islaamaati. Rabbiin jiruu bareedduu si ajaachisu jabaadhu sagada kee qaama kee galgala kana qulqulleeffadhu afaan sagadaa sin baratta gari keessa si dabala inshaallahu ta'ala. Obboleessa keenya Ahmad na jala jiru kana follow godhi lakkoofsa kannii fi barattee dhuftee lallabu. Obboleessi keenya kun Ibraahimis jima muraasa kana dura shahaadaa qabate. Baay'een isaanii shahaadaa qabatanii islaamota osoo gartee hin guddatin lallabaa fi baratanii lallabu jiran. Ati nama gartee umrii ta'e 20 fi 30 jidduu jiru jabaadhu baradhu Qur'aana sadiisas baradhu. Walii galee ka isaan gana sit dhufan si burjaajeessan duraanuu ati akkana gooftaa kana maarreen taane waan hedduu sin jaan ilma namaa gurra kanaan dubbii isaanii naqi gamanaan baasi tarabbii qofa fudhadhu sammuu keessa kaayyadhu. Dubbiin qaama tokko hin fudhatamtu ilma namaa dubbii rabbii fi nabiyyoota malee. Kanaaf jabaattee barachuun dirqama keetii. Gartee maal jedhaniin pilaana karoora qabaachuu yoo karoora hin qabaanne biyya lafaa kana namni kan wallaalaati akkanuma jiraata akka bineensota. Bineensi mana barumsaan deemu yoo ati mana barumsaan deemne bineensotaan garaagarummaan keenya maalire yoo hin baranne. Walii galee kaayyoon waaqayyoon nu uumeefu isa tokkicha sana waaqessu waan nu uumeef beeyna eeysaa dhufne beeyna eeysa jirra beeyna garam deemna beeyna. Bineensonni kanan beekan dirqamni takka irra hin jiru bineensota kanaaf kaayyoo qabaachuun dirqama. Gartee yaani warra gartee xayyaara uume kana hunda laali baay'een isaanii amantiin qabnelleen sammuu rabbiin kanneef hin ogummaa saniin xayyaara uume afura qulqullume sammuu sii kannee rabbiin itti fayyadamte irra ilma namaa waaqessu kan nama fayyisu rabbi jettee alhamdulillah gara islaamummaa deemte irratti jiraadhuun siin jedha. Hin badin faloon si godha qoy waloon si godha waan beeynu wal barsiifna jabaattee biyya teetiifis amantii teetiifis maatii ta'e irra caalaa lubbuu kan keen dagatin barachuu fi dalagachuu jidduu nyaachisuu jidduu obaasuu lubbuu kan kee kana qabeenya keetirraa waan qabdu hawaasa kee saba kee fira kee ni gargaartaa jechuudha. Maaliif biyya lafaa kana dhufeen dagatin kanumaan sin jedha. Halkan gaarii siif haa ta'u gammachuu kan kee waaqa tokkichaaf masakamteerra rabbii ni gammada. Waaqayyooli abbaa ilma afura qulqullu sadii madammar waaqa tokko maal jechuu jedhadha irra inni akkana. Amma quba kana yoon akkana ol qabe quba lamaa miti yoon wali qabees qubuma lama quba tokko quba meeqa yoon isin jedhe kana godhees lama yoon akkana godhees qubuma lama. Walii galee waaqa tokko as kaayanii waaqa tokko ilma waaqa tokko abbaa waaqa tokko afura qulqullu meeqam dayitee kadhat guyyaa qiyaamaadhaa guyyaa firdiidhaa guyyaa ilmi namaa du'ee hundi dhufu abbaas isaa achi taa'u agarta afura qulqulluus ni agarta Yesuus ni agarta wal keessa qaama tokko miti qaama sadii namuu tokko tattaan meeqam day yoo abbaa dubbisu feete Yesuus dayita no aqliin namaan daleetu jiran amma Yesuus gara waaqaatti tolbee mirga abbaa taa'u jira. Walii galee kanaaf jirana ilmaa sin kadhannu waaqayyoon ilmatti hin hajamu Abu Mu'aaz ilmatti hajama tokkicha ilma isaa jedhan waaqayyoon tokko maalitti godha uumamni hundi kan isaati Yesuus qofa eenyu isaa kanne nuti ka sayxaanaati eenyu nu argamsiisa maaluma dhiiraa fi dubartiin uumamni hundi kan waaqaati malaa'ikaadha waan lafarra munyuuqaa fi baan balali'aa hundinuu. Kanaaf anuu ilmaan hedduun qaba namanna bilbilee qoya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بوليسكي أكاسي ديفا ما شاء الله كان سكجل شيء أستاذنا الدبيانيرو لا لا تبدا تبدا يا والناس يدامو خريادا خريادا فقدو خريا بدر فقدو سيغلي خريا هنتان رفقدو nama gara masjidatti shirkisitti dhiyaatu ana mara kosokosii kaayiraa waan si barbaachisu na gaafadhu sittanima ati har'a kana booda guyyaan ati duutuun beekamu waan illee guyyaan duun beekamu osoo duute garuu kana booda rabbiin jedha keessi isaanii mala jechuudha garuu osoo shahadaan qabatetu duute fuula rabbi dhayite wallahi maqaa rabbiitiin kakadhaa waa tokko jannannuunti ka jedhamu jireenya baraabara ijaan arguutti hin danda'amu kanaaf rabbiin islaamummaa irratti sabaata siifaa kennu gaafii si barbaachisu gaafadhu ولكن هريا أدبا فدو هريا قبضو كيسا لدبا فدو هريا سناني صلاة رسول القرآن بريد شيكتين سنجدا كانوا ما قروا استاذين دي بسانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنك سوف تتنى كام برا تلفوناتين والقرسنا ولو ما قلت أما قلت أمتا قرسنا سقفا يرون ستي هساو وفتي ساساوتين أمتا كانت ساساو علي قال لي سقفا مدي كان دوغو بري غرا كريستانو ما ديمو كان قرتي يس كان كل في سدين نار كجرا كوت جران توكو بيتا كل في سدين توكو كل في قايلة تبو أما قايلة رجعت جران توكو كل في منات جران لبيت تك كونكولاتات جرين واني تك كنجي كونكولاتات دي هرّيونكم هرّيون جرتو كونكولاتات دي so يعني كريستيانو ما كيس جرات تبي نوركم ستا إسلام ما كيس جرات تبي نوركم ستا وكيف تكذيرات نمركم ستا أمانتي كبات تبيز كبات شبات نمركم ستا باستر تبيز أستاذ تبيز نفسك نوتي نجيك وجركون so كناف mana yaalaadha qaadema paastaroota fi luboota meeqa algaara ceceesu jira yesus fayyisa jira paastari waldaara ta'ee walta jira yesus yaadna yesus fayyisa jira maa dhukkubsatee waldaa godha maani mana yaalaati maal godha yesus isa irraanfate kuni ummatatti taphachu yesus fayyisaadha jechaadhaati waldaa keessa mana yaalaa jaaran birrii wali guuranii hospitaala jaaraa jiran maali kijibne kana maa hospitaala barbaachise egaa fayyisaadha ta'e egaa kuni ummata gartee birri isaa walitti saabbachuudha walitti sassaambachuudha malee waan fayyaanii fi waan yesuusin walitti deemtu hin jirtu saniif inshallah rabbi sinif halaafisu mee penxeen jirti dhiiroo yaa rabbi si halaafisu abdii ko inshallah Istaasa kiyya ijoollee biraa illee ijoollee hiriyoota kan kootii turani. Fedhi isaayyee. Isaanillee ammoo anammoo durallee imaanotiin kan koonni kan ani irratti dhaladhellee kanaadhaaf abbaan koollee kan gabbaranii rabbi tokkocha malee amantaa guyyaa keessaa gabbaranii hin beekani. Alhamdulillah. Anis ammoo hangaadhaaf abbaa kan koo biraa deemee jedhee akkuma asii obboleeyyan keenya waan baay'ee natti himaa turanii hiriyaatni illee nama balleessa kana biratti ammoo hin fayyitallinaan jennaan ammoo anis yeroo saniif nama cinqaa keessa jiru hin fayya jedhee dhaqe. Ayyee. Yeroo dhaqutti illee ani ammoo dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan keessi koo nan amanne. Eessa nama fudhata? Hin amanne haa ta'uuti achi dhaqeeti bakka yoon jedhu kanatti waan baay'ee naan jechaa turanii achi na waamaniiti girdooyti jira achi keessa na waamanii bakka maqaa koollee na gaafatanii kan abbaa koollee na gaafatanii kan haadha kootii illee na gaafatanii. Ayyee. Achi caafii kanaan taa'e naan jedhanii ati kan caafisanii qabi bakka waan baay'ee naan jechaa turanii. Wallahi waan ajaa'iba. Hin beekani fudhannee as jiraan piraayiveetii addaasa kaayan iddoo qonna ajaa'iba. Abbaan kun wajjin dhaqee ture abbaan koo maamaa uffatee uffata bakka musliimaa guutuu uffatee na wajjin achi dhaqee ture. Inni bakka tane dhaqeeti amantaa jedhanii jennaaniin allakki namanu jedhee inni abbaan koo didee bahee garuu an ammoo yoo sa'aatii sanitti dura nan amanaa jedhee waan dubbadhee jedheef ammoo yoo anguma waan amaneeti kan jedhu yaanni kan koos kallattii sanitti deebi'ee ture. Haa ta'u bakka an deebi'eeti amantii kan kooti deebuu qabaa kan jedhu taa'ee yogguu baay'ee wangeela illee olaalee jedhu qoraanallee xinnoo qara'ee jira kanas yoo olaalee jedhu yan amma hanga waan du'eeti
kan jedhu yaadni baay'een akkasiin fuuldura deddeemaa ture. Mucaan tokko Mariyyaa kan kooti Mahammad jedhama. Ayyee. Innis bakka yeroo baay'ee na gorsa addatti waan baay'ee wal bira qabee yoo natti himu inni kitaaba qara'aa jira iyyuu ture. Bakka waan baay'ee isa addaan baasee natti masi yeroo natti himu kanatti dammoo bakka eega kana hundumaayyuu umaa waan tokko sii galuu didee jedhee gaaf duuti akkuma raqaa akkasii harkisnee si ganna. Hafuura baanan sanoo hafuura baanan tokko si kan argatte. Hafuurallee jechuun waan baay'ee dura manuma keessatti na gaafate biirootti. Okay. Biirootti erga na gaafateen boodatti achi gara uummataa gaafan deebee bakka maqaa koollee duratti himee jira, maqaa abbaa koollee himee jira waan ta'eef. Achumaan hajjiin maal keeti hajji beektan jennaan abbaa kooti jedhee ani. Ayyee. Achumaan ruufoonaan jennaan haadha kooti jedheen. Waan atummaan duraan nutti himtee jirtu waajjiratti. Duratti himee ture ani. Ummata kana ummata biraati irra dinqii gartee raajii dalagu jira inni. Achumaan bakka afuurri seexanaa kufuu jedhee kallacha yeroo sadii ol akkana na dha'e. Maal goota reetis fakkeessu malee. Hin kufne garuu ani hima dhaabbadhe. Tole. Inuma dhaabbadhee zayitii fichaadhaan na tuqee bakka na biraa deeme. Hafuura keessa injifate. Hafuura kenkee. Isa keessa hin baane hafuurri islaamaa. Wallaahi. Ajaa'iba. Inshallah bakka waan jiruun bakka istaasa sin dubbisa. Abshir naas dubbisa. Lakkoofsa kee keessaa na erge waa takka. Ajaa'iba. Waldaa kana bar yeroo keenyaa jiru dhaqu turre yeroo baay'ee. Hin beekna waan dinqii waan karoora isaan raawwatanii magaalaa keessa nama adda addaa erganii akkuma mootummaan siyaasa biyya keessa waa gallakkisu. Warra undercovery kana. Isaanis akkasii gadanii torbaanitti itti qophaa'anii dhufanii bar. Muuvi Shaarukaan akka hindi. Muuvi hindi iddoo hunda akkasi baadiyyaa magaalaa hunda nama qopheessan kaachira dhufu dubbii dubbatu akka namni diraamaa dalagu qophaa'ee dhufu. Ibrahim wayi gaafadhu. Ibrahim. Illu nagaan siifaa ta'u qoy akkamati jirtu. Jira galata isaa. Abbaan waltajjii